Uummanni Arsii qe'ee fi qabeenya isaati irratti lubbuu dhabee rasaasaan waxalamee waan biyya gadhiisee deemuuf deemu fakkaata. An Ibro Shataati. Warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe, like godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kun viidiyoo sadaffaati. Waldhabbii siyaasaa mootummaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan WBO jidduutti gaggeeffamaa jiruun uummanni Arsii baay'ee tokko dararamaa jiru. Hidhattoonni Arsiitti namoota nagaa 30 ol akkamitti haala suukanneessaadhaan ajjeesan. Naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaalee lama keessatti hidhattoonni haleellaa raawwatanii guyyoota muraasa keessatti nama 30 ol ajjeesuu isaanii jiraattootaa fi dureewwan bataskaanaa BBC'f himan. Ajjeechaan kun keessuma aanaalee Shirkaa fi Martii keessatti kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u ammallee akka fala hin argatin jiraattonni aanichaa dubbatu. Kanaanis jiraattonni yaaddoo keessa akka jiran himu. Bulchaan aanaa Martii BBC'n dubbise. Haleellaa kanaaf hidhattoonni WBO kan mootummaan shanee jedhuun himatan. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa fuula X yookaan Tiwutara irratti baaseen ajjeechaa godina Arsiitti gaggeeffameef mootummaatu hawaasa gidduutti diinummaa facaasuuf raawwate jechuun himata. Mootummaan ergamtoota isaa bobbaasuun hordoftoota amantaa kiristaanaa namoota siviilii Arsii keessatti ficcisiise jechuun himateera. Gurraandhala 22 bara 2018 halkan keessa haleellaa raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 2 ajjeefamuu maddeen 3 naannichaa dubbataniiru. Jiraattonnii fi dureewwan bataskaanaa naannichaa BBC'n dubbise akka jedhanitti aanaalee 2 keessatti haleellaan raawwachuun kan eegale jalqaba torbaan darbeeti jedhanii yaada isaanii BBC'n kennan. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Sinodoosii dhaabbii Sanbataa Gurraandhala 21 bara 2018 ibsa baaseen Arsii Bahaa keessaa Ortodoksonni 21 gara jabinaan ajjeefamuu kan lubbuun hafan immoo butamanii bakki jiran akka hin beekamne ibsu. Manaa fi qabeenyi abbaa warraa 10 ol gubachuullee dubbatan. Ajjeechaan raawwatame maqaa amantaatiin ta'ullee tasumayyuu hordoftoota amantaa akka hin ta'in dubbatan. Kun sagalee uummata Arsiiti. Subscribe, like gochuun dagatinaa isiniin jenna. Nageenyaa tura.